Walaleessee walitti qindeessee dhiifama naaf godhaa yoo ani balleesse. Assalaamu alaikum obboleewwan diinii akkami nagayaa fayyuma qabdanii kan wal agarree galata gootanii. Alhamdulillahi rabbii fi galanni salaamata kootiin eegabanii hamman dhaamsa koo qabadhee gabbahe mana isin biraan gahuuf kun amma tana. Meena dhageeffadhaa gurra godhaa banaa meena dhageeffadhaa gurra godhaa banaa. Maal islaamummaan isin gaafadhe obboleewwan musliimaa tokko keessaniin mi'aanumaaf hima. Dhaggeeffachaatiin jira mee sagalee homaa ofirraa deebisaa anumatti hima ofirraa deebisaa anumatti hima. Islaamummaa jechuun rabbitti amanuudha achi ofirraa dhiiftee sheekaa shirkii godhaa makluuqa gabbaruun kunoo dhoorgaadha. Ergamaatti amanuudha kunis lammaffaadha. Islaamummaa amantii bareedumaa kan qabu qarummaa dukkana cimaa kan ibsu barsuma. Qaroominna beekamaa kan addunyaan hin beekne eessatti argama bu'uura qaroominaa ta'uusaa beekamaatti bu'uura qaroominaa ta'uusaa beekamaa. Ragaan qabatamaan kunoo qura'aanuma amantii tokkummaa hundee bilisummaa kan barsiisu walqixxummaa kan qabu haquma seera uumamaatuma kan haaromsuu hin dandeenye hundi ilmi namaa kan haaromsuu hin dandeenye hundi ilmi namaa. Daawwitii eenyummaa seera keettu cimaa maaltu siin dorgoma islaamummaan bara amantii daawwitii shirkii jennaan ittiin gootu gatii sheeyxaana fa'aa hedduu arrabsiti faayidaa akka hin qabne afaaniin dubbatti tokkollee hin gabbartu rabbii guddaa gaditti tokkollee hin gabbartu rabbii guddaa gaditti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.